gara haadha guramu gara abbaa guramu akkam ta'a Sophia daga mucaan kiyya gadaan achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaaf inni bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masir keessaas dabarree bishaanaas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba kono mucaan kiyya san kana kono laan gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasii hawaasa Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii birtanii keessanuu nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qabu isin jechaan wantoonni social media kanarratti gamaa gamas afarsamaa jiru kun wanta hedduu laphee nama cabsu hedduu nama gaddisiisudha haadha manaa ofiirratti gocha hamma kana hojjechuun nama ofiirratti haadha manaa jechuun qaama tokko jechuudha seenuu biyya ormaa keessatti Artistiin Taaju Shurrubbeen gocha kana godhuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Inni gocha kana hojjetee dhaloonni maalirraa baratu, maalirraa hubatu. Kuni bar gocha matee deeme kuni waan baduu miti, waan ta'aa deemudha. Ijoolleen lafaa ka'aa jirtu maalirraa hubatan, maal baratan. Inaanfan hamma kana lubbuu nama balleessu haadha ofiirratti lubbuu nama balleessu kan ga'e maali formaanni biraa osoo jiru harkaan keetiin dhiigaa kan kalaafatte galgar ba'uun osoo jiru dhiistee biraa deemuun osoo jiru hanga ishii addunyaa kanarraa lubbuudhaan balleessitu hamman fee yoo si balleessite hamman fee yoo wanta barbaarte sii goote lubbuu ishii balleessu sirraan eegamu ture inaafan seexana wanta gootitti mul'atu ammaaf gootaa sanii booddee of beektu of gootee warrattee booddee sitti dhaga'ama jechuudha. Atimoo nama artistii nama waan hedduurraa eegani as ba'ee wanta hin taane gurra namaaf dhagoo nama jibbisiisu kana hojjetee yeroo namaa jedhanii dhagaan kana amanuun in ulfaata. Akkamitti sanuu biyya ormaa keessatti intala biyya kan keetii intala haadha manaa kan keetii sanuu isin jidduu daa'ima jira gocha kanaan gochuudhaan dura maaf daa'imaaf hin xiyyeeffatin maaliif daa'imaaf hin yaadin eeyyani seexanni gizee si dogongorsiistu daqiiqaa siif hin kadhitu akkatti yaaddu sin taasistu garuu warroonni sammuu keessan inaafadhaan guutame haadha manaa keessan wajjin jiraachaa jettee namaatiin wanta qabatamaa takka osoo hin argin badii guddaa kana gochuudhaan dura wanta qabatamaa tokko osoo argitanii gargar baatanii bareeddudha. Inaafa warri qabdan immoo gocha kana sukkanneessa nama jibbisiisu haadha manaa ofiirratti hojjechuudhaan dura xiinxalaa sammuu kan keessan yaada. Ani dhugaa soodhaa fi na jibbisiisaa dhufe jechuudha. Ofa haadha manaa ofiirratti garaa jabaatanii gocha amma kana hojjetuun akkamitti amananii gaa'ela uummatan. Akka ijoolleen gaa'elaan uummanni faa nama taasisa. Dhugaan na taasisee jira jechuudha. Na jibbisiisee jira. Inaafan lubbuu namaa kan balleessu ta'e anis boru waan ta'u hin beeku. Inaafa akkanaan rabbi namatti hin qabin achumatti nurraa haa qabu. Garuu wanta tokko hojjechuudhaan dura itti xiinxallu itti yaadnu murteessuun dura harka keenya balleessuun dura ishiin hamma feeyoo si balleessite gocha kan hojjettuun sirraan eegamu.